jaalala ها igale jaalala osin jedhu jaalala kun karaa baay'een jirti jaalala siree malee eessarratti hojjechuu si tolaa جالا سري مالي yaa jaalala yookaan karaa kaaniin immoo seksii waan jedhamu siree malee eessarratti hojjechuu si tolaa أنوغا لك جا أنا سو يعني أنجالا لا خلاص يعني هو سيندي سبوغا في كنا siree wallah siree malee normaal ها soofa jira waa meeqa jira meeqa kam أنا siree malee dheera siree malee سيري eessarratti سيري على يعني إدو هندتو إدو هندفن kanaami لفا tokko لفا lafa لفا كل ayyee Gurba kubada wakasema bila ready do bada. oh my god wallah deefee jira bataa deefee jira hoshi qaama kee irraa osoo dirqama waan tokko jijjiirisin jedhan yoo eessa jirtu Kam dirqama maaliif? dirqamaan dirqama waan tokko jijjiirachuu qabdesin jedhan Jijjiiran sunaan jedhaniimu. Guutu yaa bakka waan tokko yaa la qaama kiyya jijjiiradhu naan jedhan fakkeenyaaf tokko chaami keessa tokko yaa iddoo tokko bichaa harka bitaa kiyya jijjiira. ma Sababbi fakkeenyaaf luka kiyya hojii jijjiire itti okkolaa hojjechuu hin danda'u harka bitaa hojii jijjiire harki bitaa baay'ee hagana hunda hojii keessatti illee gahee osuma qabuyyuu harka mirgaatiif lukoota kaawwayyoo qabaatte baay'ee hojjechuu dandeessaa barreessuu dandeessaa dubbisuu dandeessaa waa hunda godhuu danda'a kanaafuyyuu harki bitaa kiyya xabiidha yaani rakkoon hin jiru yoo ofirraa jijjiires yoo dirqama taate jechaadha yoo dirqama ta'in wanaa ta'e wayya. okay artistoota oromoo keessa osoo dirqama takka fuudhisin jedhan eenyu fuudha Artistoota Oromoo dubartoota keessaa moo? yee takka fuudhi yoo sin jedhan eenyu fuudha dirqama Allah. biyya golfe wallahi akka kanu Eenyu fuuta jettee? Artistoota Oromoo keessaa ta guddatte illee haa taatu moo dargaggeeyyii kanneen illee haa taatu moo tan? tamaa barbaadde maashu garmaa miin taan Artistoota Oromoo keessaa an baay'ee tasarbitu bicha son taane ayyee tasarbitu bicha son taane ta filmi illee hojjettee horo baadhu taate ta horo baadde haa taatu fiilmii dheebuu daladdisan akkanumattuu jaaladhee ture beektaa. Fiilmii diraamaa eeshi eenyu jaalatte maqaan isii afaanii nabaddee jaaladhee ture garuu ammaaf jaarsa qabaattes dhabattee hin beeku ani baay'ee isii waan jaaladhuuf hangaatu baalchaa osoo fuudhee das natti tole jechaadha guddoolee taatus baay'ee waan jaaladhu hangaatu hin beeku sirba sii eenyu sirba sii natti maal jette sirba sii irratti hin beeka sirba isii irratti caafi yoo beekame sirbi isii sirba hedduu qabdi sirba san keessaa Gadi sapa gada alaba sinargu barbada oda kanke dimtu alaba nuri ke oda alaba gadi sapa gada alaba sinargu barbada alaba
Inni gootoo waan irraa finnaan jedha maaf raftanaan jedha. Seenaan sabboontoota irraa finnaan jedha maaf raftanaan jedha. Alaabaa ishii kufee ol kaasinaan jedha ol qabinaan jedha. Alaabaa Oromoo ol kaasinaan jedha ol kaasi mul'isinaan jedha. Diinni isaa lolaa'u. Lubbuun koo saaba'oo ammaasii kaasutti jireenya naan ta'u. Kana ani sirbuma kana iyyuu ganaa haadha dhageetiin hin jira. Dhuma dhagee sirbuma kana iyyuu jechaadha. Mee ati soo jechaan aartistii weellisa kana ta'uu yaada hin qabdu. Jechaan wata kana olaallu dhimma sirba. Sagalee baay'ee hin qabu aartistii ta'uu hin barbaadu. Ani osoo karama diraamaatiin iddoo jabduu ga'ee fiilima gurguddaa dalagee yaadni kiyya guddaan kana. Yaadni kun anaafillee waa'ee tokko jechaan maanis hin jedhe beektaa? Ani waa'ee yuutubaroota Oromoo kanarratti waan dubbachuu barbaadu tokko jira. Suman sogaatee iddoo si baasee. Maa inni yuutubaroota baay'ee qabna amma siigalee baay'ee guddatti baay'ee jira siigalee. Anna amma so nam yuutubaroota illee jechaadha amma namoota fiilmii hojjetan biyyarratti fiilmii hojjetan kanaaf akka jajjabinna ta'uuf awaardii godha awaardii jiraami. Osoo yuutubaroota iyyuu wanni akkanaa akka jiraatu ta'ee namni tokko waanuma kana qabatee yuutubaroota waggaa irraa sila wanni godhe. Sila nullee jajjabinna waan ta'u siigalee raami jajjabinna waan akkanaa kanarra osoo hojjete beeyanii kara kiyyaan hin barbaada kara kiyyaan. Dhugaadha ammallee inshallah ammallee artistoonni teenna keessattuu artistoonni Oromoo karaa diraamaa garaagaraatiin waan akka fayyadamaa jiranii waan kanarratti mootummaa qofa osoo hin taane tokkoffaa ofii tattaaffachuu si barbaachisaa lammaffaa wama hojjette kana garamiin mallaqa irraa argadhan fakkeenyaaf fiilima tokko hojjettee yuutuuba irra yoo gadhiiste dhibbatti miileenaan si ilaalamus kasaaraa keessa seentee jedhama beekta. Artistoonni biraa immoo karaan fiilima yoo gurguratan iddoon itti gurguratan hedduu jira beekta akkana qofatti miti. Yuutuubni warra waa namaa kafalu keessaa baay'ee warra kafaltii gadaanaa jedhamu keessaa tokko beekta. Kanaafuu artistoonni Oromoo yeroo kamuu fiilima yoo dalaganii garamitti akka gurguratan dirqama televiziyoonaa fi reediyoo fi yuutuubii irra gadhiisuun osoo hin taane mala baafatanii akkuma artistoota biraa osoo jedhanii wanni harka mootummaallee eeggatanii hin jiru tokko hoo jabaate kaan harkisaa deema. Sirriitti hojjetanii fiilmii tokko bakka erga hojjetanii waan bare hojjetanii eebbisiisanii siigalee eebba sanirraa waan hin argame dheetanii yaada. Wanni baay'een achirraa iyyuu waan achirra galfachuu hin dandeetta achi booda katarfii karaa yuutuubii fudhachuu hin dandeetta dheetanii yaada. Akkasumas immoo abdii muran siigalee waan tokkotti baasanii ka'anii osoo abdii muranii kana immoo kan goossu uummatuma kenna. Kun rakkoo karaa kanaan baay'ee tokko qabna. Osoo jaartii ante yookaan obboleetti keessa dirqama nama tokko karaa mana waraanaa erguu qabde sin jedhani eenyu hin ergi. Jaartii xiyyaa fi obboleetti ante keessa dirqama nama tokko karaa mana waraanaa erguu qabde sin jedhani. Jaartii xiyyaa ergaa. Jaartii xiyyaa ergaa maaliif jaartii xiyyaa ergaa walumaa galatti. Yuutubaroota Oromoo keessaa eenyutu tola? Yuutubaroota Oromoo keessaa hedduutu natti tola garuu Baalakee Manyaa'oo baay'ee jaalladhaan natti tola. Amma dhaabateera garuu turaatu. Garuu isa baay'ee jaalladhaan dhugaa hedduu jaalladha ijoollee. Isa jaalladha isa baay'ee dinqisiifadhaan ijoolleen hedduun warri dinqisiifatan hedduu jiran warri jajjabaatanii dalagan. Abduullee baay'ee dinqisiifadha Saidoo baay'ee dinqisiifadha Mustariyaa Ummu Afnaaniin hedduu isaanii baay'ee dinqisiifadhaan yaani maaliif warra ofitti maaliif dinqisiifadhaan warra ofitti amanamummaan dalagan warri waan dalagan ofitti amanamummaan Amiinaa fa'aa Kaamilaa jechaadha ni jirti yaani namoota hedduu jira warra ofi amantummaan dalagu akka Jadiid. Hedduu jiranii kana jedhee maqaa dhabuu hin danda'u. Keessattuu uummata kanneen baay'ee dinqisiifadhaan. Weellistoota keessaa hoo eenyuun dinqisiifata? Weellistoota Oromoo keessaa. Weellistoota Oromoo keessaa wanni an dinqisiifadhu
Umar Sulaiman baay'ee jaaladhaani. Umar Sulaiman fi Kadir Martuu akkasumas Dr. Ali Birraa baay'ee jaaladhaan nama hatta yeroo tokko yeroo rafullee muuziqoota isaanii lallaafatu jira ka ammaa osoo hin ta'inii ka duraanii lallaafatu jira beektaa muuziqaa intarneet irratti baay'een arganne ka akkasii sanniin dhageeffataa yeroo rafnu jira yaani ergaan isaanii baay'ee bal'aadha isaan kanneen baay'ee jaaladhaan baay'ee dinqisiifadhaan. Okay. Jiruu tan keessatti hanga hadhaatti hojii akkamii fa'aa hojjettee jirta? Biyyatti jechaadha. Biyya irratti amma fakkeenyaaf hojii baay'ee jirti galee anammoo kara hiyyaan osoo kara biyya kanaan dhufin bakka injiraan hojii xiqqoo baay'ee kana shaqaaqaluu walii gadi hojii baay'ee hojjette. Kalamaa serious. Innaa hojii akkana kana mee hojjettee jirta? Hojii baay'ee hojjedhe dhugaa dubbachuudhaaf maalii fi rabbiin umrii isiin haa dheeressu harmeen tiyya baay'ee jabduu nama jabduu turte beektaa nama yaani qabeenyi keenya yaani qabeenya hiyyeessaa mitillee nama qabeenya guddaa baay'ee hin qabnu haati ta'e daldalaan guddisteera caalaa beektaa nama jabduu turte anis isii haga obbeekee jedhe isii gargaaruudhaaf waa baay'ee dalagaa ture waa baay'ee daldalaa ture wanni ani hin dalanne jiru isin jechuu danda'ama jireenya kiyya keessatti wanni addunyaa irra an gammadu keessaa jireenya yeroo biyya jiru garana deebee kana dhayoo maqaa naan jette si dha'uu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf. Serious yaa illee baay'ee waan keessam keessa waan ture. Baay'ee tokko bakka hojii gadi aanaa jedhame keessa hojjedheetiin hin jira garuu akka muuditti fayyadamee kun hojjenne sa'a sanis galee hin shaqalta bakka itti gammadde wata ammara teetteetiin ilaaltu ani waan sanitti waan hojjedhe maraaf hin gammadu. Baay'ee tokko itti gammada. Indoon biyya kana argadhu. Dhugaa. Anis akkas yeroo biyya jiru yaani namni caasoo jireenyaa keessatti waan dabarsetti boonni namaa miti beektaan dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduu dalagaa ture. Peestaalillee gurguree jira dhugaa sitti maan. Peestaaliif millaaci peestaal millaaci leestiroo qofaan dalanne malee yeroo tokko hoolaallee nagadee jira magaalaa irraa magaalatti boojjiin beektaa ka horii nyaatu kanallee gurguree jira rifeensallee ciree jira. Rifeensa kanallee ciree jira suuqallee gurguree jira suuqa booda irratti jira suuqa kiniinaa kanneen maal kanneen illee gurguraa ture. An walumaa galatti osoo biyya jiraadhe nama guddaa ture walumaa galatti biyya namaa dhufuun garuu baay'ee waan na xiqqeessan fakkaata. Osoo biyya jiraadhe ofitti amantummaan an qabu dhugaa dubbachuudhaaf namni ofitti amantummaa guddaa qaba yeroo biyya jiru san an haadha tiyya irrakkisuu uffata ofii wannaa jedha yeroo hiriyoonni tiyya uffata babbareedaa bitatanii deemani an kama qabu san miicadhee isuma saniin ittiin boona guyyaa takka saalfadheen beeku kalaas waan namaa laaleen beeku. Kana bakka waan namummaan ta'uu qabuyyuu kana si galee namoonni baay'een itti doongora waan kana irratti akka namaa ta'an morma nama cabsitii jetti Oromoon si galee akka namaa ta'uu irra of tahanii waan xiqqoodhaan deemu nama wayya akka namaa ta'an yoomuu taanaan itti doongorsiiste malee isin qajeelchite kama qabaniin boorudha. Okay yeroo ati jiruu hanki keessatti baay'ee gaddite yoominni maaliif? An jiruu kiyya keessatti yeroon gaddee yeroo abbaan kiyya narraa amrii ta'an baay'ee gaddee rabbi isaanii haranoo baay'ee gaddee akkasumas mucaa tokko jira ka'eessuma kiyyaa jedhan ka'eessuma kiyyaati baay'ee wal jaalannaani isaanis baay'ee yaani ani obboleeyyan tiyya hunda keessaa namni akka isaa jaaladhu hin jiru. Abdurrahman jedhama Abdurrahman Tolaati rabbi isaa haranoo baay'ee wal jaalannaa garuu biyya kana dhufee anillee hanga jireenya biyya kanaatiin walitti baay'ee isaallee bilbilee mallaqallee isaa hin argine bakka jireenya kee keessatti waan akkas na gaddisiisan jiru isin jedha waan na gaafachuu hin qabne na gaafatte wallahi isa yaa waan kana haala jireenyaatiif jecha waan sila isaa godhuu qabu osoo isaan godhunne addunyaa kanarraa deemee wanni akkasin na gaddisiisu addunyaa kanarra hin jiru.
Ya abdii hiya bakka kanatti dhiifama sin jechaatiin jechaadha garuu maaliif ni torbaaletiniini wanni kun siisitti dhagahamu akkana si galee raami haillee yeroo akkasitti gaddee wanta wanni ani itti gaddi jira si galee raami nama barumsa ta'a ati immoo kan kee kuni akka namni joongoreetiin waan kana hin goone si galee anaaf amma barumsa waan akkana irratti ofii amma booda ofii ga waan akkana waan ta'eef anaaf fakkeenya anumaa kana iyyuu barsiisatiin jirta waan kana irra waan ta'eef ati waan kanatti gadduu osoo hin taane serious sababa jira wanni sun sirratti mudate garuu joongora irraa ilmi namaa barata at ufbira tare nama biraa barsiisaatiin jirtaa jechaadha abdii kee baay'ee tokko dhiifama si ta'e akka dhagahamu waan garuu nama baay'ee itti barsiisaatiin jirta serious masitti himaa nama baay'ee irraa barata jedheetiin yaada waan kana jecha kanuma sin jedha gaafii biraa qabatte yaa maali sin jechuu barbaade bita jiruu tanarratti ota biyya ambaa keessa namni ota jiraatu nama marattu waan inni toleetiin jiraatu fakkaata garuu jiruun biyya ambaa akkasii miti bro jiruun biyya ambaa nama warra biyya ambaa keessa jirutu itti fakkaata unkaan achii miti biyya arabaa sanii miti warra awurooppaa keessa jiru namni ota laalu akka barbaade ota inni uffateetiin jiraatu akka inni baqqaan jiraami waanuma iyyaan itti fakkaata nama kana siigalee ota alaalaalan garuu gubbaa namaa laalan malee namni keessa namaatiin namni tokko kafirii ta'ee jiraatu jiru kama dhugaasin jedha kafirii ta'ee jiraatu jiru martuu rakkoo mataa ofii qabu rakkoo mataa ofii kana mate shawadoo ne garuu ka sammuu hankeetti shawadoo hin dandeenye ilmi namaa wanni nama guddaan tokko nama shawadoo san taane ofii hankee bakka ofii hankeetii sammuu hankee kana bichaa dandeemudha waan ta'eef sitti akka hin dhaagamne jechuudha barbaadamu. Okay, akkasumas yoom akka malee gammaddeme. Guyyaan gammadee guyyaa hedduu sanniin keessa nama tokko ture isa bira hojjetaa ture asiin dura jechaadha. Isa bira hojjetaa ture akka agumaan YouTube eegalee akka hojii hojjetu kanarratti na lallaalaa yaani nama akka antattaafataa jiru namni sun Oromoo mitillee sabuma bira nama biraati lammii biyya biraati. Akkasitti konkolaataa nama qabu kana bitee halas konkolaataan kun keetii garuu konkolaataa kana wanni biteef haati ittiin olii gad deemtee hojii kan kee kana hojjetattuu fi maal jedhee konkolaataa naa bitee gatii konkolaataa kanaallee kafali ni kafalta garuu konkolaataan teetii gatii yoo kafaltee kaate konkolaataan siif haftinaa jedhe konkolaataa sana kenne konkolaataan anattillee telefoona wayillee biyya biroo irraa akkasumas chaanee irraa naaf ichisiise naafidee mallaqa isaasii kenna innaan na didee akkasumas kaameraa barartuu waaqarra barartuu tana diroon jedhama diroon tana jettulee isa fanaa kenne yaani guyyaan an gammade guyyaa kana jecha baay'ee gammade guyyaa kana. Maaliif na gammachiise namni kun lammii kennaa miti Oromoo miti saba kennaa miti namni tokko achuma achi nama keessumatti achi nama laalee nama jaalachuun nama kabajuun waan fira ofiitiifuun goone namni namaa godhuun namni sanyi fira keenta waa walitti namatiin waa wayii namni kun nama boru iddoo wayii ga'uu danda'u jedheeti si madaaluun wanni kana caala si gammachiisu jiru dunyaa caalaa jechaadha. Sirri kama dhugaa sin jedha sirriidha namni tokko mootu waa namaa kan si galee gammachuutu si dhagahama waan qoota akkaas yaa kan namni fakkeenyaaf kannaan ana biratti waan guddaadha namni birii takka naa kanne birii baan naa kanne birii kuma naa kanne kannaan ana wal mukkita xiqqaatullee na yaadatee naa kanne namni waan ta'eef ana biratti kennaa bakka guddaa wantoota na qaban keessaa kennaadha. Abdiin kun nama akkamiiti mee abdiin kun nama akkamiiti mee nama wadaadha moo nama bareeda moo nama gaariidha moo nama aaru moo abdiin kun nama akkamiiti? Abdiin kun namni bifa garaagaraatiin si ibsuu danda'a. An garuu tokkoffaa addunyaa kanarratti nama mufachiisuu hin jaaladhu namallee mufachiisee hin beeku nama mufachiisuu hin jaaladhu. Takka lammaffaa ammoo yoo namni waan naan jedhellee nama dafee waan namaan jedhu miti waan namni naan jedhu yoo atiin kun fakkeenyaaf naan arrabsite dafee si arrabsuu irra mucaan kun maal ta'e laata ka jedhu gaafii akkasii nama gaafachuu amala kiyya keessaa dursa jechaadha si arrabsuun duratti erga waan ati naan jette si dhageeffadhee ka'ee booda si amansiisuuf yaala walumaa galatti nama
an jireenya kiyya keessatti haqa namaallee naman tuqu jireenya kiyya keessatti hateen beeku takka waan nama guyyaa takka quba takkaan tuqeen beeku urga haadhatii garaa bu'e doolara miiliyoonaan lakkaa'amullee lafarraa argeera abbaaf deebisee jira. Allahu akbar. Mee bakka tanan naadee bitam eega jiratti bakka dooraa itti sii deeba dura kiyya sii fida. Gaafi na gaafatti sii fida. Haqa namaa fudhachuun jaaladhu nama mufachiisuun jaaladhu. Nama mufachiisuun jaaladhu nama mufachiise baay'ee gadda nam tokko yoo waluu lole nama yoo waluu lole guyyaa lama sadiin booda nama tokko karaa yoo arge itti kolfan haga ammaatitti an namni wal lolee ni anaan hammeenya qabu tokko hin jiru addunyaa kana irratti nama waliin lolu wachaase namaan baay'ee walii gala. Ammallee waan nama laalu bakkatteen doolaraa ani asiin dura Zaidoon faallee ni beekanii iddoo asiin dura dalagaa turan dhugaa yoo dubbanne na beekanii yeroo baay'ee mallaqoota namni gaggatu maal kanneen fuudhee deddeebisaa ture iddoon dalagu sunniin iddoo waa jijjiiranii mallaqa namaa kanneen deddeebisaa ture akkasitti achumarraa na laalanii bakka abbaan manaallee ijoollee warroonni naannoo san dalaganillee mallaqa peestaalii gurguddaa kanaan fuudhanii na bira kaayanii mallaqni kun na bira taa'a fuutee ol fuutee hin dandeenye kaartoonaan fa'a na bira kaayaa turanii akkasumas amaanaan akkasumas na bira kaayatanii gaafa kaan ammoo mallaqa yuuroo kana abbaa 500 kanatu jira ka akka baankii hin baheen kiisa guutuu gatanii gara naggatanii hin beekanii akkasitti mallaqa san argee ani abbaadhaaf deebisee jira. Ani abbaa namicha san illee ni beeka inni ani uummata inni waasii kenne ani hindi deema walumaa galatti itti wata kan fedhu itti kakadhe akkasitti. Osoo Kaamilaa fi Roozaa dirqama fuudhis hin jirani eenyuun fuudha? Jara lachuu fuudhee masaanoo godha. Okay. Nama tokko nama tokko Roozaan gara biyyaa galuudhaaf qajeeltee jirti nama as na bira jirtu Kaamilaa fuudha. Kaamilaa fuudha. Okay. Abdi hiya wanna hanka amman nafana tokkeef baay'ee tokko naa galatu misin jechaatini jechaadha anillee deeqa takkisaa kan nume namoonni ati galateeffachuu barbaaddu hin jira namni ati galateeffachuu barbaaddu walii galatechaadha. Walii galatti yuutubaroota addunyaa kanarra jiran yuutubaroota hunda isaaniitu warra biyya Yaman keessa jiran keessattuu baay'ee galatoonfachuu barbaada keessa warra as nu bira jiranillee kan nu bira hin jirrellee ka ijoollee teennata biyya jirtu hunda isaanii ka akka Safwaan Yaasin waa'een Oroo Yaasutuub akkasumas Hasan Nashaa Muhammad Kushfaayif Shaw warroota asiin biraa deeman hunda isaaniiyyuu baay'ee jaaladhaani baay'ee galatoonfadhaani keessattuu jechaadha. Reedii Mankuushee yuutuuba kan kee kanarratti na affeertee abdiin yuutuuba kiyyarra argamuu qaba jettee na affeeruu keetii baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jedha. Kabajamii ani baay'ee galatoomii atis jaartiin teellee galatoomii siin jedha ulfaadhu siin jedha. Ani wallahi lazim baay'ee tokko naaf galatoomii abdii hiyyaa asirratti si galeen si affeereen atummaanuu isoo wanta akkana sonan jedhin yaa na jette nama baay'eetu jira yoo si galee raami nama illee jira so ati garuu so wanta kan jedhin waayee na jette dhufan keetiif baay'ee tokko si galateeffadhaa galatoomii ulfaadhu bakka maal sin jedha raabii ka qabdu irratti si haa dabalamu yaa dhaaburaadha kan kee rabbii si haa guutu. Amiin. Waan ati addisitti beeka. Amiin. Akkasii qophiin kenne kan har'aa asumarratti xumurametti ni jira gaafii hedduutu gaafatametti ni jira gaafii hin gaafatillee baay'eetu jira. Gaafiin baay'ee wal fakkaataa asuma noof folcha sin jechaatin maal jettarreetti noof folcha ma jechuudha waan biraa maal jenna badhaabdi. Baay'ee sa'aatiin nu dheeratee. Sa'aatiin illee baay'ee dheeratee uummataan noof folchaa jennaani gaafii tokko argee ture gaafii atillee nan gaafatini osoo gorsisiin jedhanii reedii fi jaartii isaa maal gorsita ka jedhan gaafii san nan gaafanne baay'ee si eegaa ture. Argine wallahi argine. An argee ture
wanni ani isin gorsu jireenya jechaan taphaa miti jireenya jechaan tapha hin barbaachisu addunyaa tanarra hagam akka jiraannu waan hin barbaanneef jaalala dhugaa wal jaaladha waliif iftooma qabaadha atis yeroo isiin aartu obsuufii qabda yeroo isiinis aartu isiin aartu ati obsuufii qabda yeroo ati aartu isiin si obsuu qabdi keessattuu farra yookaan farra jireenya jaarsaaf jaartii keessattuu hiriyaa kan ta'e dubbii namaa dhaga'uu waan wanni akkasii kun jireenya namaa balleessa waan ta'eef nama hiriyaa ta'ellee haa ta'u waan badaa jaarsa kan keetii sitti himu yookaan waan badaa jaartii tan teetii sitti himu nama akkasii irraa fagaachuu qabda wal dhaga'uu qabdanii isiniin jedha wanni ani isin gorsu walumaa galatti jaalala dhugaa ka onnee irraa madde wal jaalachuu qabdanii wal dhageeffachuu qabdanii rakkina yoo jidduu keessanii uumame osoo namatti himin ofii keessanii gatteettanii furachuu qabdanii isin jedha kanuma galatooma ulfaadha isin jedha baay'ee tokko galatoomii yaada bareeda wallahi lazim baay'ee tokko galatoomii biroo yaada gorsa si galee namni gorsa namaa furate agamuyyoo isin iyyuu hin fayyadin furadhuutiniin guyyaa itti fayyadamtu qabda waan ta'eef jira ati immoo kana gorsuu keetiif baay'ee tokko galatoomii isin jedha abdii wallahi lazim kanuma hanga viidiyoo biraati walitti deebinutti nama biraa qabaddeetiin hanga walitti deebinutti nagaara nu tura jalatota hojjettoota abdii fi jalatota hojjettoota kennallee jiran hundi keessanii baay'ee tokko nu galatoomaa waan faana turtanii dhaggeeffatanii hundi keessaniif iyyuu haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jecha nagaara nu tura nagaarra nu turaati